Mammu oolmaa mana murtii ilaalchisuudha haala achi ture isinitti himna. Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Shamsaddiin Tahaa guyyaarraa mana murtiitti dhiyaatanii jiru. Akka namoonni dhaddacha irratti hirmaatanii turan nuuf ibsanitti hundi isaaniitu uffata halluu keelloo kan mana hidhatti hidhamtootaaf tolfame sana uffatanii akka turanii fi harki isaanii ammoo namoonni lama lama cancalaan walitti hidhamanii akka turanis ibsameera. Oolmaa dhaddacha mana murtii guyyaarraa ilaalchisu garee abukaattootaa dhimma hidhamtoota siyaasaa hordofaa jiran keessaa ogeessa seeraa Gammachuu Guutamaa bilbilaan dubbifnee jirra. Kunooti itti dhiyaadha. Akka Gammachuu Guutamaa naan jedhani abukaatota dhimma Obbo Jawaar fa'a namoonni 24 galmee mana murtii olaanaatti mannaan irratti dhiyaatan irratti arrabee lama ture. Beellama kana irratti namni himatamtoonni dhiyaatan hundinuu nama lamaan harki isaanii kaateedhaan hidhamanii dhiyaatanii saniin booda dhaddacha akkuma seenan kan jalqabame rakkoo kana dhaddachatti ibsachuudhani saniin booda dhaddachi kana eegalee keessaa waa'ee har'a dhaddachatti dhiyaatanii wal qabatee Obbo Hamzaatu ganama sa'a tokko baasanii warri kun immoo ganama sa'a 10 marraa'e kanarraa kaasee harki keenya walitti hidhamee jira. Egaa asis dhufnee yeroo dheeraadhaaf harki keenya isaatiin hidhamee ture. Cirees hin nyaanne kaniin booda kan dhaddachi eegale dhaddacha eegalee booda namoonni rakkoo qaban ibsatanii jiranii keessaa utuu jireenyaatiin ammaa dhaddachi gara sa'aatii 5tti kan eegale ganamarraa kaasanii jireenyaan harki hidhamee ture. Kanaan wal qabatee harki hidhamuu qabu ka jedhu dhugumammoo namni tokko harki isaa kaateenaadhaan hidhamee ka dhiyaachuu qabu seera qaba. Haala seera saniitiin ka jedhamu maali? Namni tokko harki isaa kaateenaadhaan kan hidhamu yoo baay'ee nama hamaa ta'e yookaan immoo humnaan kan fayyadamu yoo ta'e yookaan immoo godhuuf yookaan immoo miliquuf ta'ee hogguu yaadamu. Kunis immoo ragaadhaan mana murtiitti mirkanaa'uu qaba. Raguu kun utuu dhaddachatti ibsamanii haalli kunis jiraachuun utuu hin beekamanii kan akkasitti ibsanii dhiyaatanii manni murtiitti dhimma kanarratti dhaga'ee booda ajaja kenneera. Manni sirreessaa maaliif shakkamtoota kaateenaadhaan illee akka dhiyeesse dhaddacha fa'aa ibsu jedhee beellamoodhaan akkas ajaja kennee jira jechuudha. Kanarraa wal qabatee ajajoota yeroo dabranii wal qabatee fi rakkoo namoota shakkamaniiti kan ibsame. Namoonni tokko tokko haatiin isaanii kan biyya alaa jiru akka bilbilaan ibsuu danda'an himatamaa 15 miidhaa bonaatitti illee bakka bu'ummaa kennuu barbaada. Innis kana gaafatee jira. Manni murtiitis kanarratti akka raawwatamuuf ajaja kennee jira. Saniin booda dhaddachi eegale. Dhaddachi kan eegale himannoon asiin duratti ibsameen turre himatamtoota hundaafuu dubbifamee jira. Kanaan alatti himannoon eega dubbifame booda iyyannoon dhiyaate. Iyyannoon maali kan dhiyaate? Abbaan alangaa waliigalaa fulbaana 14 miidiyaadhaaf ibsa kennee ture afaan Ingilish. Saniin booda haalli ibsi itti kenname mirga namni tokko odoo manni murtii balleessaa qaba jedhee yookaan yakka raawwate jedhee irratti murteesse akka qulqulluutitti ilaalamuuf qabu sarbu ta'uun iyyannoo keessatti ibsamee jira. Keessaawuu ibsi kenname nuti mana murtii kan dhiyaachaa jirruu fi kan Obbo Jawaaris obbo jirruuf akka arganne jenneeti. Garuu abbaan alangaa bifa kanaan akka nuti yakka raawwannetti jala muree keessi gaazexeessitootaaf kenne sirrii miti. Kun immoo mirga heeranis nama himatame tokkoof kenname kan sarbu waan ta'eef kun sirrii miti. Kun tokkoffaa murtii haqa akka nama qulqulluutti ilaaluun mirga nuuf kenname dhiiba. Inni lammataa manni murtii kunillee murtii haqaa kennuudhaaf abbootii aangoo mootummaa gurguddoodhaan ibsa akkanaa kan kennamu yoo ta'e haqa nuti arga duratti dhiibbaa fida. Bifa kanaan murtiin akka balleessaa qabnutti akka badii qabnutti kan ibsamu yoo ta'e dhaddacha kanatti dhiyaachuu baangoodha. Manni murtii kunis maal hojjeta? Manni murtii kun yeroo dhimma mana murtiitillee gufachiisuu danda'uun ibsi kenname kun sirrii miti. Kanaafuu abbaan alangaa dhiyaatanii akka nuuf gaafataman kajabu mana murtiitis iyyannoo dhiyaatee jira. Kan manni murtii kana hunda eega dhaggeeffate booda ajajoota hedduu kennee jira. Ajajoota kennaman keessaa duratti ibseen jira. Maaliif shakkamtoonni kun akka kaateenaan hidhamanii dhiyaatan ibsamu ka jedhu guddisaa kenname manni sirreessaa ka jedhame. Gara biraatiin nyaata wal qabatee namoonni kun ganamaan mana murtiitti akka dhiyaachuu danda'anitti dhiyeessu akkuma jirutti ta'e garuu haala nyaata nyaachuu danda'aniin qunnamuu danda'a. Obbo Shamsaddiin Tahaa dhukkubsachuu isaa uumanii yaalii akka argatan manni murtii ture. Garuu Obbo Shamsaddiin Tahaa kan irratti ajajni mana murtii akka raawwatamu ibsamee waan jiraniif manni murtii tokkoffaa ajajni mana murtii maaliif akka ta'e akka ibsamuu fi ammallee garuu dhukkubsachaa jira waan jedhaniif akka yaalii argatan ka jedhu. Inni biraa
abukaatota irraa gaaffiin murtiitiif dhiyaatee ture. Himannaan kun dubbifamee jira. Isa dubbifamee booda himannoo irratti mormii ni qabna. Mormii keenya akka dhiyeessinu beellamni nufaatiin nama. Mirgoo isaaniitiin wal qabatee immoo mormii sadarkaa duraa eega dhiyaatee booda manni murtii kanaafuu gaaffii mirgoo dhiyaata. Inni ibsuma kan jiru kana